Ashama akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Dhaaba amma viidiyoo kan biraadhaan walitti deebineerra. Viidiyoon keenya irraa kun waan haala nama gammachiisu waan haaraa oduu haarawaa amma ta'e qabannee dhufnee jirra. Oduu haarawaan keenya kunis artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Wabii Dhaabaa yeroo ammaa kana Vision Entertainment irratti sirba haaraadhaan dhufuudhaaf waan jedhuuf sirba isaa dhaqxanii Vision Entertainment irratti boruu akka eeggattan achi isiniif dhaamna. Wabii Dhaabaa kanaan dura sirboota garaagaraa gadhiisuudhaan beekamtii uummata Oromoo bukkeetti argateera. Amma sirba haaraa gantuun beeknaa kan jedhu qabatee dhufee jira. Viidiyoo isaa kana dhaqxanii ilaaltanii laayikii fi sheerii gootanii miliyoona akka galchitaniif gama namaan isiniif dhaamna. Waan viidiyoo kana dhumaatti daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraan immoo walitti deebinuutti nagaatti galatoomaa.